Harka kabajamtu sadaawwattoota Akkoo Entertainment mani haast season 1 part 2 dhaan deebinee jirra. Warroonni part 1 hin laalin description irra linkii isaa isiniif kaasee naati ilaala. Viidiyoo har'aatti taruu kennan dura garuu please viidiyoo kana dalagee isin biraan ga'uudhaaf xaarii guddoo akkana gaafata. Viidiyicha suuqii argachuurraa eegalee afaan Oromootti jijjiiree record godhee arrange godhee isin bira ga'uudhaaf xaarii guddoo na gaafata waan ta'eef please viidiyoon kun namoota baay'ee bira akkanaaf gayu like gochuudhaan eegalaa. Warroonni haaraa taatanis subscribe gochuun maatii ta'a. Kallattimaan gara fiilmichaatti dabarra. Darbe akka laalletti karoora Profeesarichaatiin dhukaasa jalqabsiisanii dafanii akka deebi'an itti himamus dogongora Tookiyootiin Riihoon haga xiqqoof du'ee akka oole poolisoonni dhukaasa booda humni dabalataa akka dhufuuf gaafatanii ture kan dhaabne. Kutaa kanaanis kan eegalu qorattuun cimtuun takka dalagaa irraa boqonnaa fudhattee haadhaa fi intala isii wajjin akka maatiitti wal arganii bashannanaa. Intalli isiis qophii guyyaa dhalootaa isii isa boruutiif abbaan isii maaliif akka hin dhufne yoo gaafattuun deebii haati deebituuf irraa ka'uun abbaa warraa isii wajjin mana murtiitiin akka gargar bahan ilmoo isii guddisuun immoo isiif akka kenname hubanna. Achumatti osoo haasayan bilbilli isii yaamee achi fagaattee kaafti. Kan bilbilameefis waajjira qorattoota Ispeen isa guddicha irraa yoo ta'u namni bilbileefis boqonnaa irra jiraattus yeroo ammaa kana baankichi guddichi Ispeen inni qarshii maxxansu saamtotaan akka uguramee fi namoonni baay'eenis baankicha keessatti akka uguraman itti hima. Saamtota wajjin haasa'uun qorannoo akka gootu filatamtee jirta jechuun yoo itti himu xiqqoo erga yaaddee booda waliigaltee bakka isiin jirtutti konkolaataan akka ergamuuf itti himti. Innis konkolaatichi balbala isii afoo akka jiru itti hima. Gara biraatiin dhukaasni baankicha keessa ture dhaabatee hattoonnis gara baankichaatti deebi'anii Riihoonis madaa'uu fi Naayiroobiin wal dhaanachaa Deenvaris bakka dalagaan Tookiyoon dalaydeen hedduu dallaluun karoora kennaan ala baatee poolisitti dhukaafte jedheeni Naayiroobiinis itti dabalamtee dabareedhaan yoo itti iyyan. Tookiyoonis kana kan gootiif poolisoonni dursanii dhukaasa waan eegalaniif akka ta'e yoo dubbattu Berliinis gama isaanii dhufuun poolisoonni dhayaman akka lubbuun jiran itti hima. Itti aansees keebilii Profeesarichaan haasa'anii fi mana fincaaniitiin seensisan bilbilaan akka wal qunnamsiisu Riihootti hima. Eerfoonota wal qunnamtii isaan itti fayyadaman hunda isaaniirraa erga guuree booda bishaan keessatti gata. Kanaan booda kan haasayan ajajaa isaanii Profeesaricha qofa wajjin waan ta'eef bilbila keebilichaan wal qunnameen Riihoodhaan gara Profeesarichaatti akka bilbiluu itti hima. Keebilii bilbilaas kaameraa kennaan hordofaa deemnee bilbilli gola Profeesarichaa keessa jiru waamuu eegala. Profeesarichis saffisaan kaasuun Berliiniin maaltu akka uumame gaafata. Berliinis waan uumame itti himaa poolisoonni lama dhukaasaan akka madaayan kan dhukaafte immoo Tookiyoo akka taate yoo itti himu. Innis Tookiyoon akka wal qunnamsiisuun gaafatee kaameraa Riihoon wal qunnamsiiseen laalaa yoo gaafatuun isiinis aariidhaan poolisoonni dursanii dhukaasa akka eegalan himtee ofii fi hiriyoota isii eeguuf akka goote dhumarrattis yeroo hundaa akka ati yaadde hin ta'u jettee bilbila gurra isaarratti cufti. Yeroo wal fakkaatuun qorattuun saamicha kanaaf muudamte baankicha bira ga'uun gargaaraa isii kan ta'e Eenjiliin waan haga ammaatti ta'e gaafate. Innis haala qabatamaa haga ammaatti jiruun namoota saamtotaan uguraman keessaa hojjettoota baankichaa 35, eegdota baankichaa 11, barattoota baankicha daawwachuu dhufan 17 dabalatee saamtotaan uguramanii akka jiran dubbachaa saamtonni hanga ammaatti ala bayanii mul'atan 4 yoo ta'an lakkoofsaan garuu 4 caaluu akka danda'anitti hima. Isiinis dursa gochuu kan qabnu akka tasaa baankicha keessaa gara alaatti bilbilli yoo bilbilame dafee akka nu ga'u bilbilli poolisootaa fi namoota naannoo san jiranii hunduu akka dhaamu ajaja dabarsiti. Itti aansees baankicha keessatti Berliin Riihoo hojja jiru bira dhaqee akka qoosaatti jaalala Tookiyoo wajjin eegalte maaliif Profeesarichatti himuu dhabde jedhaanii Riihoon homaa akka waliif hin qabne fakkeessuu yaalus dhumarratti garuu Berliin bakka anis Tookiyoo akkuma kee haa jalqabsiisu yoo jedhuun Riihoonis aariidhaan isiirraa jaalalli akka qabeenii fi homaa akka hin goone itti dhaadachuu eegala. Berliin Riihoo aariidhaan daddarbamaa jiru akka daa'imaatti lafa kaayee waan garaa isaa jiru itti haasayaa haga ammaatti yeroo 5 fuudhee akka hiike akkasuma inni jedhe jaalalli yeroo 5 qabeenii akka turee fi osoo hin jarjarin itti yaadu akka qabu itti himee barattuun Adisoon kanaan booda akka hin bannee fi waan biroos akka hin goone eegiin jedhee biraa deema. Walitti oofuu isaatiin wayyoo Riihoonis akkuma ajajame Adisooniin hidhamtoota kaawwan irraa addatti baasee uffata akka jijjiirattu itti himaa. Dur yeroo Profeesarichi leenjii 5 kennuuf Tookiyoo wajjin uummata hafan jalaa dhokatanii wanti badduun dalagan yaadaan itti dhufa.
Itti aansees qorattuun ala jirtu gargaaraa isiitiin gara baankichaa akka bilbilu itti himaa. Yoo bilbilan Berliinis akkuma itti himame bilbilicha gara Piroofeesarichaatti eemaluu eegala. Amma Piroofeesarichaa fi qorattuun akka kanaa yeroo duraatiif bilbilaan haasa'uu eegalu. Garuu kallattiidhaan sagalee isaatiin yoo haasa'een akka hin nyaatamne sagalee isaa kompiitaraan jijjiiruun sagalee furdaa fi nama guddaatiin haasa'uu ni eegala. Isiinis maqaan isii Raakeel ta'uu itti himte. Tanaan booda isii wajjin akka haasa'u itti himte. Piroofeesarichis haasa'uu eegalee haasa'uu kan barbaadu gaafii gaafadhuuf nama itti gaafatamaa kiyya gaafadha hin jenne wajjin akka ta'e hima. Isiinis kallattiin pireezidaantichaan walitti haa qunnamsiisu jette. Itti qoosaa wanti gaafachuu barbaadu kan biroo yoo jiraate gaafattiin. Innis haala hin eeggamnee fi haala nama kolfisiisuun amma maal uffattee akka jirtu gaafataan wayyoo. Isiinis gaafii gaafateen hojjasoo jiraatanii akka deebiftuuf amma garuu poolisoota baay'een akka marfamtee jirtu yoo itti himtu. Piroofeesarichis itti aansee erga akkas ta'e waa'ee koo irraa xiqqoo isinitti hima jechuun namoota baay'ee biratti Piroofeesar jedhamee akka waamamu dubbataa. Isaaniinis maqaa keessan himaa yoo jedhuun poolisoonni achi jiran hundi tokko tokko maqaa isaanii dubbachuu eegalu. Edduudhaan Raakeel maal akka fedhu gaafattiin. Innis onnee guutuun yeroo akka fedhuu fi poolisoonni tokko gara keessaa seenuuf akka hin yaalle itti hima. Isiinis yaada isaatiin akka waliigalte itti himaa. Haa ta'u uguramtoota keessaa barattoonni homaa akka hin beekne dubbataa jara akka gadi dhiisu yoo itti himtu. Innis itti garagalchee gaafii duratti gaafateen kaasaa kana akka godhu mee dura kan uffatte seeraan naaf himi yoo jedhuun isiinis filannoo dhabuun uffata uffatte hunda itti himti. Innis gaafii gaafatteen akka itti yaadu dubbatee bilbila cufa. Bilbila boodas Raakeel saamtonni eessaanuu akka hin miliqne baankichi marfamee akka eeggamu gubbaarraanis helikoophtarri akka jiraatu akkasumas nyaanni akka hin seenne ajaja dabarsiti. Edduunis namni garee biraatii dhufee fi Koroneel Piriitoo jedhamu tokko gara isii dhufuun nyaata dhorkachuun homaa hin fidu. Kan gochuu qabnu saamtonni osoo hin beekin cabsinee seenudha yoo jedhuun isiinis gargaarsi isaa akka hin feene itti himtee yoo deemuuf kaatu. Innis jireenya dhuunfaa isiitiin waan dararamaa jirtuuf gargaarsi isaa akka isii feessisu. Akkasumas dhiirsa isii wajjin faayilii bantee mana murtiitti wal himataa akka jiran namoota biroo afoo dhaabatee yoo dubbatu. Raakeel aariin itti siixxee waan isa hin ilaallanne keessa akka hin seenne itti himaa. Warra achi jiranii fi waa'ee isii beekuu fedhaniifis eeyyeen dhiirsa koo wajjin wal himannee dubbiinis mana murtiitiin qabamee jira jettiin. Riyoo fa'a birattis yoo deebinu riyoon mucattii eegi jedhame eegaa edduudhaan yaadaan of duuba deebinee yeroo leenjitti hunduu bakka tokkotti wal gahanii baankicha haala milkaa'een yoo zarafan qarshii maal akka godhan yoo dubbatan Deenver konkolaataa qaaluftu bitadha jechaa riyoonis iddoo jireenyaa naannoo hara gidduutti bitadha yoo jedhu Mooskoon immoo sirboota jaalatamoo sagalee ufiitiin irra deebi'uun albama akka dalagu yoo dubbatu riyoonis xiqqoo sirbuu eegalee jarris faana kaati. Itti aansees Berliin uguramtoota bira deemuun maaskii godhan irraa baasaa itti aansuun waan uffatanii rafan akkasumas uffata jijjiirratan akka kennuuf itti hima. Edduunis namni maqaan isaa Aartiroo jedhamu uguramtoota keessaa kan dhukkuba onnee qaban warra ulfaa akkasumas barattoonni waan jiraniif isaan akka gadi dhiisuu kadhachuu ni eegala. Berliinii fi Deenveris itti qoosanii bira lufu. Alaammoo qorattoonni baankicha afoo jiran osoo sardamaa jiran Enjil gara Raakeel dhufee baankicha keessaa firikwensiin bilbilaa tokkoyyuu argachuu akka hin dandeenye yoo itti himu. Raakeelis baay'ee waan dadhabdeef aariinis gara alaa baatee sigaaraa ofii qabsiistee aarsaa of tasgabbeessuuf yoo yaaltu. Konkolaataan hidhattoota baay'ee baadhatan yeroo dhufan agarti. Daftee harki koroneerichaa keessa jiraachuu akka danda'u shakkuun hatamtamaan ol seentee hidhattoonni kan maalii akka ta'an gaafattiin. Innis humna isaaniitiin fayyadamuun saamtonni osoo hin beekin gara baankichaa seenuuf akka tahan itti himaa. Raakeelis aariidhaan ajaja koo malee dhiirri kuma akka seenuun hin laala yoo jettu. Isaanis ajaja gubbaarraa dhufee fi akka of duuba hin deebine yoo itti himan. Isiinis aariidhaan waan tahaa jiru nama ibsuuf akka beetu yoo hin taane immoo gara ministirichaa akka bilbiltu yoo dubbattu. Koroneerichis harkisaa alaan bahee baankicha keessa uguramtoota wajjin Alison Parker kan jedhamtuu fi intala ambaasaadar Yuunaayitid Isteetsi of Amerikaa akka jirtu itti himaa. Hanga ammaas namni kana beeke waan hin jirreef lafti bariitee gudiin isaanii yoo beekame waan uumamuu danda'u itti himaa. Osoo hin bari'in cabsanii seenanii intala baasuu akka qaban yoo itti himu. Raakeelis deebii dhabdee cal'isti. Gara birootiinis yaadaan bakka leenji'aa turanitti deebinee Piroofeesarichi waa'ee karoora isaanii dubbataa. Intala ambaasaaddarichaa kan taate Alison beekaa akka karoora keessa galche kaasaa. Itti aansees poolisoonni
isii baasuuf osoo hin bari'in dhukaasa akka isaanitti banan dubbachaa saniifis qophaa'uu akka qaban itti hima. Itti aansis Profeesarichi kaameraa gola itti dhukate keessa jiruun yoo ilaalu poolisoonni gara 4 baankicha irratti dhukaasa banuuf yoo dhiyaatan argaa. Profeesarichis akka yaadan waan ta'eef bilbila ittiin haasayaniin dafee Berliin bira bilbiluun poolisoonni cabsanii seenuuf akka dhiyaataa jiran itti himee Berliinis waan argate fudhatee akkuma cufateen uguramtoonni hunduu uffata isaanii uffachuu isaanii erga mirkaneeffateen booda ajaja isaanii akka fudhatan akeekkachiisa. Alaan immoo poolisoonni akkuma ajajamaniin guutuu baankichaa marsanii keessatti waan raawwatamaa jiru beekuuf gara tokkoon qaawwa uranii kaameraa haadatti hidhanii gadi ergu. Profeesarichi garuu dursee karoora jaraa waan beekiif gara kaameraan bu'uun qawwee dhukaasa guddichaa kaayuun Adiisoniinis kallattiin bilbila irratti galchuun qaasuu eegalu. Adiisonis akkas jechuun eegalti. Intala ambaasaaddar US Ameerikaa akka taate ammatti baankii Ispeen jirutti saamtotaan akka uguramtee jirtu. Uguramtoota hundaa akkuma isaanii uffata diimaa uffachiisanii akkasumas qawwee sobaa waan harka kaayaniif poolisoonni yoo seenanii dhukaasanillee nullee waliin dhumna jechuun poolisoonni akka hin seenne dubbatti. Yoo kana dhagayan Raakeel Faati filannoo malee waan hafaniif poolisootaan akka of duuba deebi'an dubbatu. Raakeelis Konereelichaan waan jalqabde ufumaa bakkaan gahe jettee hojja isii yeroo dabarsuuf biraa deemti. Itti aansees Naayiroobiin maraatittiin uguramtoota biratti amma yeroon dansaan eegaluuf deema. Namoonni maqaa isin dha'u faana ka'a jechuun maqaa jaraa waamaa gara lalagaatti eemaruun torbee itti aananiif boqonnaa malee sa'aa 24f qarshii oomishna jechuun iyyuu Nutis viidichaan qarshiin baay'een yoo oomishamu agarra. Dhuma kutaa lammaffaa birattis dhiyaannee qorattuun Raakeel xiqqoo boqochuuf dalagaa irraa baatee kaaffee tokko akka seenteen haadhatti bilbiltee dalagaan itti jiru waan ulfaatuuf xiqqoo akka turtu itti himuuf yoo deemtu bilbilli isii chaarjii calaa cufa. Isiinis keessummeessaan chaarjarii yoo qabaate yoo gaafachuun chaarjarii akka hin qabne yoo itti himu sana keessa ture haala nama raajuun namni tokko duuba isiitii bilbila akka ergisuuf itti hima. Namni ergiseefis qindeessaa saamicha kanaa kan ta'e Profeesaricha ture. Wayyoo! Hayyee kabajamtoota daawwattoota Akkoo Entertainment Money Heist Season 1 Part 2 kana fakkaatu ture. Part 3 boru galgala akka isiniif gadi dhiifamu akkuma yeroo hunda isin jedhu like gochuu hin dagatinaa isin jedha. Turtii gaarii!